Oke, akkam jirtan hordoftoota yuutuubii kanaa. Har'a immoo fiiziksii paartii miidiyaa kan isin gargaaru waliin haa ilaallu. Fill the blank space. 3 point jedha. Ajaja tokkoffaa irratti bakka duwwaa wanni sirrii ta'een guutii jedha. If the acceleration of moving is zero, if the acceleration of the moving is zero, then kinetic energy of the body is blank. Akkuma beekamu guulli wanta tokko zeeroo kan ta'u yoo maal ta'edha, yoo velocitiin dhaabbataa ta'edha. If ariitiin dhaabbataa yoo ta'e, if velocity is constant, acceleration is become zero. How? As you know, akkuma namu beeku, acceleration is equal to change of v over change of t dha jechuudha. Gaaffii sana mirkaneessuudhaaf haamee adalaynu akkuma beekamu guulli walqixa maal ta'a, change of velocity over change of t dha jechuudha. V'n constant jechuun fakkeenyaaf example V'n 5 meetir per second yaa ta'uti, change of V over change of t nammoo meeqa haa ta'uti, 3 sekondii yoo ta'e fakkeenyaaf 2 sekondii haa ta'uti. T initialiin 0 ta'e, T finaliin 2 sekondii yoo ta'e, 5 irrisuu V initialii fi V finaliinis walqixa, V finalii fi V initialiinis walqixa jechuudha. 5 jechuudha. 5 irrisuu 5 irra 2 irrisuu 0ti. Kun meeqa ta'a? 5 irrisuu 5 0dha. 0 irra 2 jechuun 0dha jechuudha. Kanaaf guulli wanta tokko zeeroo ta'uu kan danda'u yoomi? Guulli wanta tokko zeeroo ta'uu kan danda'u yoo velocitiin konstantii ta'edha. Then kinetic energy maal ta'e yoo san? Yeroo san kinetic energy annisaan sochii qotta. Annisaan sochii kinetic energy akkamii? Kinetic energy jechuun velocitiin konstantii yoo ta'e kinetic energy maal ta'a? Dhaabbataa ta'a jechuudha. Kinetic energy is also maal ta'a? Constant ta'a jechuudha. Kinetic energy is also constant. Sanaaf bakka kinetic energy maal ta'a jechuutti, kinetic energy constant ta'a jechuudha. Constant ta'a jechuudha. Maaliif velocitiin constant dha. Kinetic energy akkam shalagamaa is equal to 1 over 2 mv square. V'n kun constant dha jechuun kinetic energy jijjiiramuu hin danda'u jechuudha. Akkasii gara gaaffii lammaffaa yoo darbinu immoo, when the body fall from the top of building, ijaarsa gamoo tokko irraa wanni tokko yoo gadi kufe kinetic energy isaa maal ta'a? Kinetic energy isaa dabalaa deema. Maaliif velocity kun keenya wanti gubbaa gad darbamu tokko velocity isaa akkuma lafatti dhiyaachaa deemuun dabalaa deema. Kanaaf kinetic energy is increase. Kinetic energy isaa maal ta'a? Increase ta'a jechuudha. Kinetic energy increase ta'a. Kinetic energy is what? Increase dha. Garuu blank remain constant. Garuu wanti gubbaa gad darbamu tokko annisaa sochii fi kuufama qaba. Annisaa sochiitii fi annisaa kuufama qaba. Annisaan sochii isaa ni dabala. Sababa maaliitiif? Sababa velocitiin dabalaa deemuufi. Guulli giraafitii wanti sun fitti harkisaa lakka deemuun ni dabala. Garuu total mechanical energy maal ta'a? Constant ta'a jechuudha. Total mechanical energy constant. Asirra wanti beeknu total mechanical energy jechuun annisaa sochii ta'uu annisaa kuufamaati. Mechanical energy is equal to annisaa kuufamee ta'uu annisaa sochiiti. Kanaaf gaafa annisaan sochii dabalu annisaa kuufamaan irra ta'a deema. Reeshoo wal fakkaataadhaan irra ta'a jechuudha. Kanaaf tootaalii gaafa walitti daanu mechanical energy is what? Remain constant jechuudha. Mechanical energy constant dha. Garuu maaltu dabalee? Kinetic energy ni dabala. Sababa maaliitiif? Sababa guuluu harkisa lafaa fi
lafaatii wanti gara lafatti gaddaachaa deemu dabalaa deemaa jechuudha. Akkasi gara gaaffii sadaffatti yoo dabarru the correct formula of alternative and put it blank space already. Okay. Gara gaaffii shalagaatti yoo gadduubnu an object is initially at rest. Initially at rest. Cover the distance of 10 meter in 4 seconds. In 4 seconds under action of constant force. If the work done by forces during the time is 50 joule, the mass of sound object is hanga nu gaafate jechuudha. Hanga wanta kanaa meeqa? Wanta kun boqonnaa irraa ka'ee initially v initially 0 dha jechuudha. U 0 dha. Covers distance isaa 10. Distance 10 meetira. Time ammoo 4 secondiidha. Okay, mee haa dalaynu. Okay, haa dalaynu. Akkam jedhu gaaffiin kennamaan maal fa'aadha? Kennamaan U'n 0 dha. S'in 10. T'in 4 secondiidha. Work done is equal to kinetic energy dha. Maaliif wanti boqonnaa irraa ka'e waan ta'eef 50 juuliidha jechuudha. 50 juulii yoo ta'e barbaadamaan maali? Mdha jechuudha. Barbaadamaan isaa Mdha. Hanga nu gaafate jechuudha. Required yookaan barbaadamaan maalidha? Maasidha jechuudha. Hangi wanta kanaa meeqa jedhna jechuudha. Hangi wanta kanaa meeqa? Maasidha. Okay. Formula kana yaadadhaa. AC is equal to UT plus 1/2 AT square. Formula kana yaadachuun dirqama ta'a jechuudha. Achirraa maal barbaanna? Guula barbaadu waan jechuun guula asirraa barbaanna jechuudha. Achirraa guula gaafa barbaannu UT asitti kun 0 dha waan ta'eef hanga kun wal dhaamsa. AC ni qabna 10 wal qixa 10 meetirii wal qixa takka lammaffaa A times T meeqa qabna? 4 qabna. Tiin 4 square gaafa goone meeqa ta'a? 16 ta'a. 16 irra lamaa jechuun 8 maal ta'a? A ta'a jechuudha. Een kanaaf irra 8 asiinis irra 8ti. 18 yoo irru A meeqa ta'a? Takka tuqaa 2 5 jechuudha. Kanaaf guulli takka tuqaa 2 5. Guulli takka tuqaa 2 5 ta'a. Dabalataan ammallee maal barbaanna? Ammallee maal barbaannu? Guula barbaannee jirra. Akkuma reefu jennee wanti boqonnaa irraa waan ta'eef dalagaan dalagamee fi annisaan sochii wal qixa 50 juuliin wal qixa ta'a waan ofartu annisaan sochii kam dalagamaa takka lammaffaa v squareedhaan dalagama jechuudha. Mass times v squareedhaan dalagama. Ni beekaa jechuudha kana namuu. Kanarraa kiroosa qabbaayisi 50 baay'isu 2. 50 baay'isu 2 jechuun 100 takka ta'a wal qixa ta'a v meeqa qabna? Okay, v at okay v yaa barbaadannu dura v kana at meeqatti sekondii 4 irratti v yaa barbaadnu dura v is equal to maal ta'a? U plus 8 dha. Formula guullee ol ta'a. V risoo kana irra tiitii jettu san irraa baafne jechuudha. Achirraa dirive goone U at 4 U at 4 U at 4 irratti U at 4 irra meeqa ta'an jechuudha. U nasi 0 dha. 0 ita'u guula takka tuqaa 2 5 qabna. Takka tuqaa 2 5 baay'isu 4ti. Takka tuqaa 2 5 baay'isu 4 gaafa baay'ifnu meeqa ta'a? V meeqa ta'a jechuudha? 5 ta'a jechuudha. 5 meetira per secondiidha ta'a jechuudha. Guulli 5 meetira per secondiidha wantiin jechuudha. Sa'aatii sekondii 4 irratti velocity meeqa ta'a?
velocitiin 5 meetir per secondiidha. Amma fuunee bakka kana galchinaa jechuudha. Kana booda achi galchina. Kana baay'isu kana jechuun 100 ta'a wal qixa ta'a m times 25ti. m times 25ti. Kana booda irra 25 asiinis irra 25ti. 25 dhaamsaa 25 gisee dhaamsee 100 meeqa ta'a? Maasii wal qixa ta'a 125ti. Wal qixa ta'a maal ta'a? 4 kiiloo giraama jechuudha. 4 kiiloo giraama. Kanaafuu deebiin isaa maal ta'e jechuudha? 4 kiiloo giraama kan jedhu ta'a jechuudha. Deebiin isaa kanaaf 4 kiiloo giraama ta'a jechuudha. Gara gaaffiitti aanutti dabarree an object 4 kiiloo giraama object wanti hangisaa 4 kiiloo giraama ta'e tokko guura dhaabbataadhaan boqonnaa irraa ka'ee saffisa 16 meetir per secondiitiin sakandii 8tiif deemee jira. What is the power is delivered to the object just after? Sakandii 6 booda paawuriin isaa meeqa ta'a? Aangoo wanta kanaa sakandii 6 booda meeqa ta'uu danda'a? Kayyootti gad dabarra. Okay. Maaliif maal nu kanne? Maal fa nu kanne? Achirattis kennamaan hanga nu kanne jechuudha. Maasiin 4 kiloogiraama nu kanne. Yuun ammoo boqonnaa irraa ka'e nuun jee 0dha. V faayinaaliin ammoo 16 meetir per sekondiidha. Yeroo meeqaaf? Meeqarratti? Sakandii meeqaaf? Sakandii 8tiif jechuudha. Sakandii 8tiif gaafatamaan paawuriidha. Paawur aangoon meeqa nuun jee? Aangoon tiin 6 irratti sakandii 6 irratti aangoon meeqa ta'u nuun jee? Jalqaba maal barbaaddanna? Guula barbaaddanna jechuudha. Dura foormulaa paawurii yoo kaayyenne paawuriin is equal to force times velocity jechuudha. Velocity as t6 jechuudha. Amma asirraa isaan kana dhaquudhaaf kun maal ta'a? ma ta'a jechuudha. Hanga baay'isuu guulaa baay'isuu velocityiti. Maal qabna? Hanga qabna, guula hin qabnu, velocity ni barbaadna jechuudha. Okay, mee atti gallu. Dursa maal barbaaddanna? Guula barbaaddanna jechuudha. Guulli wal qixa maal ta'a? Sakandii 8 jechuudha. Kana hir'isuu 16 kana hir'isuu kanaati jechuudha. 16 hir'isuu 0 jala 8ti. Wal qixa 2 meetir per secondii square. Guulli 2 meetir per secondii square argannee jirra. Okay, guula 2 meetir per secondii square argannee jirra. Kana booda maal barbaadna? Kana booda maal barbaadna? V barbaaddanna jechuudha. V kana hin qabnu waan ta'eef V sakandii jarra jechuudha. V at 6 sakandii irratti wal qixa U plus akkuma reefu sanitti 8dha jechuudha. Formulaan isaa kana jechuudha. Kan V faayinaaliidha. V faayinaalii as sakandii jarratti. Kun ammoo akkasiin nu kannu sakandii 8tiiti. Kanaaf V faayinaalii nuti fayyadamnu akka sakandii 6 kana jechuudha. V as sakandii 6 wal qixa ta'a maal ta'a? Akkuma reefu kun bakka sanatti boqonnaa irraa ka'e 0dha. 0 ta'uu guula meeqa qabna? Guula 2 harkanne 2 baay'isuu t meeqa qabna? T jarratti. Kanaaf V meeqa ta'a jechuudha? 10 meetir per sekondiidha jechuudha. Sakandii jarratti ariitiin isaa meeqa ta'a jechuudha? 12 ta'a jechuudha. Kanaaf ariitii isaa harkannee jirra gara kan gaafatetti haa darbinu. Force is equal to ma dha. M ni qabna, guula ni qabna. 4 baay'isuu guula 2 qabna. Guula meeqa qabna? 2 qabna. 8 jechuudha. 8 niwutaaniidha. 8 niwutooniidha. Paawuriin ammoo wal qixa force times V dha jechuudha. V ka 12 san jechuudha. Amma jalqanne sanii itti galchina. Force ni qabna 8 niwutoon baay'isuu
velocity meeqa qabna 12 meetir per second. 8 baay'isuu 12 meeqa ta'a? 8 baay'isuu nama 16 barreessee takkaan qaba. 8 baay'isuu takka 8 takka hojii 96 juuliidha jechuudha. Sirriidha jechuudha. Okkee yoo 96 jiraate liqqiidha jechuudha. Gaaffii lammaffaa aan akkana ja'a baan akkana ja'a caan kanaaf deebiin qabu jechuudha. Kanaaf deebiin isaa meeqa ta'a? 96 juuliidha ta'a jechuudha. Isaa deebiin qabnu kan dogoggorri kasaatii. Okkee galatooma paartiitti aanu yeroo gabaabaa daqiiqaa muraasa booda na eeggadhaa jechuun barbaada. Laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa guruppii namoota jaalattan maraa fi itti fufaa koomeentii illee naa godhaa. Qormaatileen isinii dalaguu kan jiru kan isinii dalaguu barbaadu koomeentii jala naa haa galatoomaa horaa bulaa deebanaa.